akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Gather today our shared vision for prosperous, equitable, and sustainable future hinges upon our ability to address the pressing challenges faced by countries across the continent, while also harnessing the immense potential of its youth population. Okay, akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa deebinee dhufnee jirra. Har'a waa'ee haasaa Dr. Abiy Ahmad aayidaa irratti taasiserraa kan dubbannudha. Garuu saniin duratti odoo gara dubbiitti seeniin duratti jechuudha. Aayidaa jechuun maal akka ta'e xiqqoo isa wajjin wal isin barsiisaa kan deemu ta'a. Aayidaa jechuun International Development Association jechuudha. Marsaan inni ta'aa jiru kun Keeniyaatti ta'aa jira yeroo ammaa jechuudha. Keeniyaatti ta'aa jira marsaa 21ffaadha jechuudha. Garee World Bankiti. Aayidaan garee addatti of danda'e odoo hin taane garee World Bankii jalatti jira. World Bankii jalatti hundeeffamee garee jirudha jechuudha. Kanaaf marsaa 21ffaa Keeniyaatti Naayiroobitti kan taa'edha. Isa kanarratti jechuudha Dr. Abiy Ahmad hirmaatanii haasaa taasisanii jiranii. Walumaa galatti aayidaa yoo ilaallu bara 1960 kan inni hundeeffame, teessoon isaa USAdha. Walumaa galatti immoo kan inni irratti hojjetu maa inni jettanii jennee gaafa ilaallu kan inni irratti hojjetu tokkoffaan hiyyummaa xiqqeessuudha. Hiyyummaa xiqqeessuu jennu isinii galaa. Carraa hojii babal'isuun jechuudha. Carraa hojii babal'isuun hiyyummaa xiqqeessuudha. Kan biraa immoo inni guddaan jechuudha jireenya ilma namaa fooyyessuu kan jedhu irratti hojjeta jechuudha. Jireenya ilma namaa fooyyessuu kan jedhu fakkeenyaaf namni jiraachuudhaaf wantoota adda addaa isa barbaachisa. Humna ibsaa isa barbaachisa. Ibsaa galchuudha. Karaa babal'isuudha. Bishaan qulqulluu iddoo adda addaatti galchuudha. Wantoota baay'eedha jechuudha. Diinagdee biyya tokkoo guddisuudha. Waan kanneen irratti kan hojjetudha. Organizaashiniin kun World Bankii jalatti ijaarame jechuudha. World Bankii jalatti yoo ijaarame biyyoota hiyyeeyyii ta'an jechuudha. Biyyoota hiyyeeyyii ta'an ittiin qarqaaruudhaaf World Bankiin kan ijaaredha. Kana keessa immoo naannoo biyyoota 70ti yoo dogoggoruu baay'ee naannoo biyyoota 70tu aayidaadhaan qarqaarama. San keessaa biyyoonni 35 Afrikaa keessatti kan argamanidha. Kanaaf walumaa galatti maal inni godhaa financial support godhaa jechuudha. Financial support jechuun fakkeenya biyyoonni harka qal'eeyyiin yookaan immoo biyyoonni hiyyeeyyiin kun jechuudha. Daandii akka isaan babal'isanii fi hojii dhabdummaa akka isaan xiqqeessanii fi elektirisiitii yookaan immoo ifaa akka isaan babal'isanii fi wantoota bu'uura jireenya ilma namaa barbaachisan akka isaan guutatanii maal godhu qarshii irratti fandi godhu yookaan liqarraa bilisaan kennu yookaan immoo liqaa xiqqaadhaan jechuudha. Waa lama godhu yookaan liqaa xiqqaadhaan kennu yookaan immoo liqarraa bilisaan kan isaanii kennan ta'a. Kanarratti illee Dr. Abiy Keeniyaatti argamee jechuudha. Keeniyaatti argamee haasaa taasisee jira. Marsaan isaa marsaa 21ffaa gamaggama hojii kan taasifamedha. Kanaan duratti marsaan 20ffaan Taanzaaniyaa Zaanzibaaritti taasifamee jira jechuudha. Walumaa galatti har'a kanarratti kan dubbannu ta'a. Walumaa galatti mee xiqqoos immoo daqiiqaa muraasaa fi waan inni haayilaayitii inni jalqabatti dubbate ilaallee walitti deebina jechuudha. Our shared vision for prosperous, equitable, and sustainable future hinges upon our ability to address the pressing challenges faced by countries across the continent, while also harnessing the immense potential of its youth
population. Okay, akka dhagaa irratti kanatti jechuudha jalqaba irratti haasaa bariisaa irratti waa inni taasisee irraa hiika isin dhageessise. Walumaa galatti ani waa hundallee kaasu baay'ee waan ja'a fokas godhee dubbatee jira Dr. Abiy jechuudha. Wantoota ja'a xiyyeeffannoodhaan irratti dubbatee jira. Inni tokkoffaan Itoophiyaan riifoormii diinagdee keessa jiraachuu isii riifoormii diinagdee maakroo keessa jiraachuu isaa irratti xiyyeeffatee dubbate jalqaba irratti jechuudha. Lammaffaa irratti immoo Itoophiyaan wal dhabdee isii gidduu jiru jechuudha. Uummattoota isii gidduu jiru wal dhabdeewwan bakka adda addaatti ta'aa jiru kana karaa nagaatiin furuudhaa fi koree araaraa fi nageenya akka isiin hundeessite fokas godhee dubbatee jira. Sadaffaa irratti immoo Itoophiyaa rakkoon qaawwa ogummaa hojjettoota akka isii mudate rakkoo kanallee furuudhaaf akka hojjechaa jirtu kanallee fokas godhee dubbatee jira. Itti aansee arfaffaa irratti immoo waliin ga'iinsa humna ibsaa irratti jechuudha. Achirratti humna waliin ga'iinsa humna ibsaa irratti illee dubbatee jira. Kan biraa shanaffaan diinagdee dijitaalessuudha kan irratti dubbatee. Ja'affaan immoo ashaaraa magariisaa jechuudha. Wantoota jahan kana addaan baasee fokas godhee jechuudha. Wantoota baay'ee waan baay'ee as keessa kakaasee jira. Garuu immoo xiyyeeffannoodhaan wanni inni achitti irratti dubbate wantoota jahan kana jechuudha. Kanaafuu wantoota jahan kanaaf waan inni dubbatellee jidduun galchaa ofii kiyyallee immoo waan tokko irratti dabalaa waan isin dhageessisuu fi haga dhumaatti viidiyoo kana dhageeffadhaa. Subscribe, share, like, comment godhaa. Mee jalqaba irratti viidiyoo inni riifoormii diinagdee irratti dubbate isin dhageessisa. Mee walumaan dhageeffannu jechuudha. First and foremost, the Ethiopian government has navigated structural macroeconomic reforms. Okay, waa'ee riifoormii diinagdeetiin wal qabatee isa kana riifoormii diinagdee keessatti wanni ijoon inni jedhe Itoophiyaan riifoormii diinagdee keessa akkasiin jirtu jechuudha. Ammayyuu jechuudha maakroo riifoormii maakroo jechuudha diinagdee keessa akkasiin jirtu. Kanallee maal gochuudhaaf investoroonni biyya keessatti seenanii akka isaan invest godhaniif haala mijeessuudhaaf jechuudha. Wantoonni baay'een akka hojjetamaa jiran kaasee jira. Nullee wanti beeknu kanarratti hin jira jechuudha. Keessattuu fakkeenyaaf amma teeleekoom fa'aa jechuudha. Teeleekoom fakkeenyaaf amma Safaricom sooriidha. Safaricom amma 5%dhaan bitatee jechuudha. Private gochuudhaan jechuudha bitatee irratti hojjetaa jira. Seektaroonni kan biraallee kanuma jechuudha. Kan biraallee wantoonni fooyya'aa jiranii kanaafuu maal gochuudhaaf jedhaa jira. Investoroota biyya keessatti akka karaa salphaadhaan harkisuudhaaf jechuudha. Wantoonni kunniin akka hojjetamaa jiran gadi fageenyaan achirratti kaasee jira. Walumaa galatti gaafa kaasumaa inni kun jechuudha waa'een diinagdeen tokkoffaa ishuu aayidaa waan ta'eef jechuudha. Kan inni achi keessatti kaasuu fi ishuu aayidaa achitti gaafa walgahii kanarratti argamtu ajandaa gareen sun barbaadu kaaftaa jechuudha. Maaliif diinagdee guddachuun diinagdee private gochuun eenyuti galma aayidate jechuudha. Kanaaf achi keessatti kaasee jechuudha. Maaliif financial support argachuudhaaf fi amansiisuudhaaf waan ta'eedha waan akkana kaaftaa jechuudha. Kana fakkaata. Viidiyoon lammaffaan immoo kan isin dhageessisu viidiyoo inni waa'ee dhimma araaraa komishinii araaraa hundeessuu irratti kan jedheedha. Mee isa kanallee haa dhageeffannu walumaa. Peaceful continent, we must foster dialogue and reconciliation. Okay, akkuma beektan jechuudha mariin araaraa jechuudha illee hin beekna namni kamillee hin beekna akkuma dhagaa jirtu akkanatti jechuudha. Yeroo baay'ee marii araaraatiif komishiniin marii araaraa kun hundeeffamee jira bara 1921 jechuudha akka lakkoofsa Awurooppaatti kan inni hundeeffame jechuudha. Akka Dr. Abiy kaasanitti yeroo stakeholderoota jechuudha. Stakeholderoota kan dhimmamtoota naannoo 10,000 wajjin mari'annee irraa ammallee immoo itti fufaa bal'inaan jechuudha hirmaachisummaa isaatti kan fufuudha jedhamee dubbatee jira. Walumaa galatti kana namni hunduu hin beeka jechuudha. Karaa waraana adda addaa irraa karaa araaraatiin mariin adda addaa taasifamee jira. Abbootii amantaa wajjillee mariin taasifamee jira. Jaarsotii biyyaa wajjillee mariin taasifamee jira. Yeroo adda addaatti marii adda addaa taasifamee jira. Kun immoo gadi fageenyadhaan akka furatu
akka keessatti hirmaachifnu ni taasifna. Kana maaliif iddoo kanatti kaasee kan jedhu amma yoon ishuun guddaan jechuudha. Maalinni aayidani waan kana akkasiin kennu diinagdeen akkasii biisuun guddattuudha. Diinagdeen guddachuuf immoo biisuun maaltu qabaachuu qabdi? Nagaa qabaachuu qabdi. Kanaaf biyya alaa kun immoo waa'ee nageenya Itoophiyaa kana jala bu'anii waraan hordofaa jiranii fi rakkoo kana keessa Itoophiyaan ni baati moo hin baatu? Liqeessuufillee liqaa kennuufillee jechuudha. Biyya kana deeggarsuufillee nagaa qabaachuu qabdi biyyi jedhanii warroonni alaa kun waan amananii fi waan kana akka itti deemaa jiran jechuudha. Waan kana akka itti deemaa jiranii fi irratti hojjechaa akka jiran warra kana amansiisuudhaaf Dr. Abiyyi kan kaasedha. Inni sadaffaan jechuudha Itoophiyaan rakkoo qaawwa ogummaa akka isiin qabduudha kan jedhu kaasanii dubbatanii jiranii. Asirratti illee viidiyoo gabaabaa tokko jechuudha isin agarsiisu qaawwa ogummaa kanarratti jechuudha hojjettoonni mootummaa qabanii kanarratti mee walumaatti dhageeffannu. Third, like many AIDA countries, Ethiopia faces unemployment and a skill gap challenge. Tole, haala kanaan kan isaan dubbatanidha. Kuni dhugaadha. Ga'umsi rakkoo keessa jira. Ga'umsi rakkoo hamaa keessa jira. Rakkoo hamaa kana keessaa ga'umsa hojjetaa kana baasuuf immoo leenjii barbaachisaa. Leenjii qofa osoo hin taane barnoota kenna riifoorm gochuu barbaachisa. Isaan illee jedhanii jiran jechuudha achi keessatti kaasee hin jira. Karoora waggaa 10 kana keessatti wanni xiyyeeffannoon kennameef keessa investimentiidha fi barnoota akka ta'edha. Tokkoffaa barnoota riifoorm gochuudha. Ammallee riifoorm ta'aa jira jechuudha. Barnoonni jechuudha amma sadarkaa yuunivarsiitiitti jechuudha. Haalli qormaanni itti kennamaa jiru, haalli leenjiin adda addaa itti kennamaa jiru, caasaan barnoota haalli itti jijjiirame. Kuni riifoormiin bal'aan geggeeffamaa kan jirudha. Wantuma agarru jechuudha. Waan kana garuu isaan achi keessatti illee jechuudha. Sirriitti kaasanii jiran jechuudha. Maaliif kaayyoon AIDA tokko barnoota qulqullina qabu. Lammiilee waliin ga'u. Mana barnootaa ijaaruu miti kan qulqullina qabu jechuudha. Lammii ga'umsa qabu, dandeettii qabu, hojii uumachuu kan danda'u oomishuudha jechuudha. Kanaaf kaayyoon AIDA isa waan ta'eedhaa fi waan biyyi tun hojjetaa jirtu achi keessatti Dr. Abiyyi ibsaniif hin jiru. Kanaaf inni kunillee kana fakkaata. Itti aansee immoo walga'iinsa humna elektiriikii jechuudha kan ta'anu. Walga'iinsa humna elektiriikii irratti illee sirriitti akkuma waan kaawwan dubbatan san irratti waan baay'ee kaasanii jiranii mee walumaan dhageeffannu. Fourth, universal energy access stands as a cornerstone for sustainable development. Akkuma beekta jechuudha walga'iinsa humna elektiriikii kenna jechuudha baay'inaan magaalaa irratti malee baadiyyaa irratti ammallee hanqina guddatu jira. Isaanuu ragaa ba'anii jiran jechuudha. Uummanni Itoophiyaa keessaa walakkaan jechuun 0.5% achumarratti dubbatan waan isaan dubbatan achirratti waan dubbadhe miti 0.5% humna elektiriikii akka hin argatinidha. Humna elektiriikii kana akka isaan argataniif immoo investimentii gurguddaa adeemsisaa jira jedhanii kaasanii jira jechuudha. Ispeeshaalii giriin jechuudha warra aara baasuu hin dandeenye faalama qilleensaa warra fiduu hin dandeenye irratti baay'inaan hojjetamaa jira jechuudha. Ji'ootarmaalii irratti illee waan baay'inaan akka hojjetamaa jirudha. Deebi'ee immoo humna elektiriikii bishaan irraa maddisiisuu jechuudha. Reenesansi daam kan jennu gara dhumaatti deemaa jira. Walumaa galatti waan kanarratti investimentii guddaa gochaa jirra jedhee warra kanaaf kaasee jira. Maaliif warri AIDA kun wanni isaan guddaan beezikaalii irratti hojjetan keessaa humna elektiriikii babal'isuu irratti ajandaa isaaniiti waan ta'eedhaaf jechuudha. Ajandaa isaanii keessaa tokko waan ta'eedhaaf ajandaa kanarratti immoo akka isaan sirriitti hojjetaa jiran biyyi isaanii akka sirriitti hojjetaa jirtu kaasanii jiran jechuudha. Itti aansu inni biraa jechuudha diinagdee dijitaalessuudha jechuudha. Diinagdee dijitaalessuu irratti illee akkasuma kaasanii jiranii maaliif AIDAn kaayyoon isaa biyyoota hiyyeeyyii kana diinagdee isaanii akka inni guddatuu fi akka inni dabalu gochuudha waan ta'eedhaaf mee ammallee daqiiqaa muraasa dhageeffannee walitti yaadachaanu. Fifth, the digitalization of economies holds immense potential to enhance connectivity, spur innovation, and diinagdee dijitaalessuun
dhugumattuu waanuma barbaachisu jechuudha biyya kana keessatti jechuudha. Bara onlaayinii namni bitu kanatti haga ammaatu Itoophiyaa keessatti onlaayinii bittee gurguruudhaan fi baay'ee rakkisaadha jechuudha. Amma peepaaliin hin jiru, wantoonni onlaayinii ittiin bitan baay'een hin jiru. Kanaaf kanarratti illee yaadni kaasan sirriidha. Ispeeshaalii amma jidduu kanatti maaltu jira? Diijitaal aayidiin jechuudha. Kuni waanuma guddaa tokko dubbatan jedhee yaada. Yeroo baay'ee namni onlaayinii bituuf, onlaayinii gurguruuf, onlaayinii illee hojjechuuf jechuudha. Hojii dhabdummaa xiqqeessuudhaaf illee kan baay'ee itti rakkataa jiru waan akkanaa kana jechuudha. Diijitaal aayidiin kuni rakkoo kana furuu danda'a. Ammatti deemamaa jira. Dhagahamaa yeroo baay'ee jechuudha kennamaa jira. Rakkoo kana fira jenna inni kun dhugattu jechuudha. Waan guddaa fi waan hundi keenyatti gammannuun warri keessatti warri onlaayinii waa hunda hojjetu diijitaal aayidiin jiraachuun isaa carraa gaariidha jedhee yaada. Kanarratti illee immoo isaan kaasaa jiranii akka itti cimsanii diijitaal aayidii kana akka itti cimsanii itti deemaa jiranii fi onlaayinii bituu fi onlaayinii gurguruun akka cimuuf akka irratti hojjetaniif akka biyya isaaniitti jechuudha. Waan kanallee kaasanii jiranii maaliif wanta kanarratti jechuudha guddina diinagdee biyya tokko keessatti wanti kun shoora guddaa taphata waan ta'eef waan kanarratti kaasanii. Inni dhuma kan isaan irratti dubbatan ashaaraa magariisaa jechuudha. Ashaaraa magariisni biyya keenya keessatti bubbulee jira. Garuu immoo bifa addaatiin hoggaa erga Dooktor Abiyyi dhufee akka itti deemamaa jirudha. Miiliyoona meeqallee akka dhaabaa jiranii garuu kunuunsa irratti rakkoo qabaachuu danda'a. Kanarratti mee waan isaan dubbatan isin dhageessisaa itti hafuufnu. Lastly, as stewards of our planet, we must prioritize efforts to build a livable future for all. The Horn of Africa faces escalating threats from climate change, including rising temperature, food insecurity, and extreme weather events. Ethiopia is actively countering this challenge through its Green Legacy Initiative. Okay, walumaa galatti jechuudha haasaa gaarii taasisanii jiranii waanuma galma aayidaa wajjin wal qabatudha haasofni achirratti isaan taasisan jechuudha. Waanuma aayidaan irratti hojjetuutti irratti kan kaasanidha. Walumaa galatti maal jedhanii kana laalee aayidanii financial support jechuudha deeggarsa qarshii dabaluu qaba. Deeggarsa qarshii cimaa taasisuu qaba waan jedhu gadi qabanii kan kaasanidha. Maybe carraa kanaan Itoophiyaan maybe karaa aayidaa kanaan deeggarsa argachuu dandeetti wanti jedhamu carraawii qaawwawii akka waan namatti agarsiisu ta'uu danda'a. Kanaaf Rabbi si haa milkeessu jennaa. Nagaa ta'a, galatooma, ulfaadhaa, share, subscribe, comment gochuu hin dagatinaan jedha. Galatooma ulfaadhaa.